ولا ما سبيست هذا أكبر كجير تاني هركا والقبض ده سنجنا عن مكياني قرتي كان في ما أكملت هركا والقبض شو دنداني سام كنا أكملت أك هركا والقبض برباد دمي أكمل كرا سوسما كرا دداتين كرا دراما كرا مفيد دكتور أسليني China بركة China بركة يا كفوني ودكتورتا في كوجم توتا channel نورياتو الراغويا راكنا يرومرا دراما براكيمال مالجنا الرا ميديا نورياتو رتي غاف ديبي هريو توكوف غاف ديبي تكويسي غدو برباده غاف ديبي سوريلين وين غاف ديبيس ماري سنيتا وايدو كيسا قبدا واني رتي الرا مريانو لي ورتوتا كينغا لافينما كين كاورومو تي في اكسما سبب بدلا كنا irratti mee maal ta'anii akkam akka taana waan jedhu uumama fakkeenyaaf waa'ee YouTube yaa ta'u waa'ee hirmaannaa uummanni keenya agamoolii hirmaannaa keenya fi hirmaannaa saba biraa akkamii ka jedhu xiqqoo isii har'aa kanumarratti mari'achuu barbaanne hordoftoota fi kabajamtoota keenya odoo qophii keenyatti intarreen duratti maqaa akkasumatti keessummoota keenya كجويارا وجين كافيف ديبي غوري تكاو مري كنجيسينو مقا إساني وفيسنا بيجساني موسيقى دي كوفنام بودو لتدجانا بابارودا يا ورمو كالينجا وحنكودا غوتوني كينيا كاليسا أكودا منو زينا زوزينا هندسا يا ديغا هو والجبسا الشمار كفوني كبجمتوتا في وردفتوتا داوتوتا نوريا توب أكم نجاجرتو فيا كيساني سنين جنجا إيجا أرى أستي كيسمان كنا هاروفني كيسما ولله تنبر جراجا أنا في سيدي يو بيتنا اللي كيسما إنسان اللي بيكون ملتني إيجا أرى ما فسدت ولدتك أبو نجتني جافي سنتي تقول أولو سيدوا نوريا توب ما نفكر ستون نتنقبل ولينو كلا تا أكم نجاجرتو فيا كيساني نكيني كيني كان أنكو رمد بكجرتو نتجبا سنين جنا قمن مانغرا كيسما سن دبر سنة نجا إيجا سنجا فتاني بودا غرمري كينا كنجينو تا حنجا أما ترى كيسانتي نفانا ترى إيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دعوتوتا نورياتو أنا أداي مكانك يا أدم محمد uga magayara wan afeerra amna afeerra kenis jalseeditu walino afeere jira waan inni non jedhus gaame waan nu gaafatus walumaanu kallaalu taa nufaana turan afeerra de eega hordoftoota fi kabajamtoota nuuriyaatu har'a guyyaa har'a wanni irratti mari'annu uumawwan walii kennaati hordoftoota keenya kabajamtoota warri asitti keessummoonni kennameen Aadamii fi Muhammad Orotuubii fi Takaahu Abbaa Chaanal Firdawsa yeroo gabaabaa keessatti waan babbareedaa fi waan bashannansiisaa qabatee akka isin bira ga'u abdii qabna asumaanuu waan qabaddaa isiniin jenna arragaa wanni irratti mari'annu waan biraa osoo hin taane nuti mee akka uummata Oromootti والبرد أبنا كين أكملت والبرد أبنا فكين يوفرن جماعة آرتيتين جماعة هوبروتين جماعة دداتين هركني جماعة أما جر حواسات درامو جر آرتي كنات يور بنين وتي أما آرتي دانو من أورومو دوبت يعمل يرو أما كنا زمان أسانات كنا كيسة نمني تكشويشي واي ما ميديا كنتي ميديا كمالا كتاي ريف أرجو جرمالي أمّن كينو كن براهنا كره warri nu dura argee arreessa akka jiru walumaan hubachuu jira yeroo amma ijoolleen teenya dammayxee miidiyaan kun faayidaa inni qabuu fi gara miidiyaatti ati dhufte kana hirmaana uummataa hoo maal fakkaata mee kana irratti abbaan chaanaal Firdawsaa tuub maal akka jedhu walumaan laallaa nu faana tura. Egaa dhugama manni Oromoodha hedduu duubatti hafaadha gama agartee aartiitiinis ta'ee gama agartee wama hundaanuu agartee waan namni godhee darbe kana agartee hedduu duubatti hafnee jirra
kanaaf immoo agartee jajjabina agartee jajjabaachuu qabnaa agartee waliin hirmaannaan namni waliin hirmaachuun agartee aadaa godhachuu qabnaa wal jajjabeessuu hundi keessanuu agartee bakka jirtanitti ilmaan Oromoodha bakka jirtanitti agartee nama lama sadiis taatan bakka jirtanii harka wal qabadhaa isin jedhan gamu kiyyaan agartee gama aartiitiinis ta'ee gama agartee wama hunda jaarmaa adda addaatiinis ta'ee waan adda addaa keessatti agartee akka gandaatiis akka naannootis akka biyyaatis akka wal bira jirtanii hundi keessanuu harka wal qabadhaa ilmaan Oromoodha hundi keessanuu agartee duubatti hin hafinaa. Mee fakkeenyaaf iddoo galatoomaa garuu carraallee naaf hin kennamne. haa ta'uuti asirratti fi deebii nuuf dhiyaate kanarratti uummanni Oromoo waa'ee aartii irratti garan jira kan jedhu mee harka wal qabadhaa wayita jettan sirriitti addaan balballoomsuu qabdan maaliif uummanni keenya faffaca'ee biyyoota addunyaa kanarra hedduu bakka hedduutti argama jechuudha. Kanaaf mee akkamitti harka wal qabachuu danda'an isaan kun akkamitti akka harka wal qabatan barbaadame akkanatti ifanuuf godhaati akkaataa itti uummanni hawaasni keenya kun walitti dhufuu fi walitti ijaaramuu fi akkamitti wal cinaa akka dhaabbatanii fi akkamitti harka itti wal qabatan mee sirriitti ifa doonuu gootanii natti tola na fakkaata akkasuma miire. Amma wanni irratti haasaa jirru waa'ee aartii kana. Aartiin keenya zaman asaanaa kana keessa wayin yeroo dhiyoo kana keessa ijoolleen teenya gara miidiyaatti bahaa jirti. Aartiin kun duraan akkanatti guddatee karaa muuziqaatii fi garuma adda addaa walaloo adda addaati yoo ta'e malee karaa soosamaa karaa adda addaatiin karaa diraamaa karaa hoofideen koomediiniin yeroo asaanaa kana amma fedhiin uummata keenya keessatti dhufe mee waa'ee kanarratti fedhii kanarratti ijoolleen tu yeroo amma akkana kaatee dalagu fakkeenya ana fudhadhu isa fudhadhu si fudhadhu namoonni hedduu jira akkuma biyya jirru kanatti hedduudha. Kanarratti hirmaannaan uummataa ijoollee kana jabeessanii kabooda dhufulleef hamilee ta'uudhaan maal argaa jirtan gaariidha moo gaarii miti kanarratti yoo waliigallee mari'anne dhaamsa yoo nama muraasa birallee nu gahe akka saba keenyatti maal dabarsinaa? Egaa akka kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Nooriyyaatoof hedduu galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Egaa waa'ee aartii kanarratti uummanni keenya afaan Oromoo akka biyyatti aartii jechuun guddina afaaniiti. Tokkoffaa aadaa, duudhaa, seenaa ittiin uummanni sun ittiin beekamu ittiin calaqqisiisuu fi guddina afaaniitii fi akkasumas aartii kana keessatti hirmaannaan kan nuti qabnuu fi gaheen nuti qabnu eessa jirra? Garam jirra? Garamirraa garam deemaa jirra? Bara dabre akkam turre? Bara namoo akkam jirra? Isa jedhu irratti sirriidha gaafii kanaaf namuufuu ifa jedheeti yaadaan. Kanaaf uummanni keenya aartiin ta'ee aartii qofa osoo hin taane homa kamiinuyyuu eessa jira garamirraa garam deemuu qaba maal gochuu qaba aartii keessattuu aartii jechuun guddina afaaniiti waa'ee saba tokkoo kan calaqqisiisu mallattoo saba tokkoo aadaa saba tokkoo kan mul'isu jechuudha aartiin. Aartiin muuziqaa qofaan osoo dabruu hin taane karaalee adda addaatiin darbaa karaalee diraamaatiin darbaa walaloon darbaa garaagaraatiin waan saba san keessa jiru san ifatti baasee addunyaadhaaf mul'isa. Aartiin guddina addunyaa keessatti sabni tokko kan ittiin beekamu sabni fakkeenya yoo fudhanne saba Oromoo amma jidduu kana keessatti yeroo ilaaltu faranjoota fi akkam nagaa jirta jettee lama ati maqaa kee eenyu? Maaliif kun guddina aartii haasofni dhaloonni kun biyyoota hedduu irratti faca'ee afaan kan kee guddisuu irratti haasa'u irratti ittiin walaleessuu irratti diraamaa ittiin dalaguu irratti seenaa darbe seenaa abbootii keenyaa akaakilee keenyaa san kaasanii dammaqsanii bifa haarawaan bifa aartiitiin yeroo hojiitti hiikan addunyaan salphumatti waan san gara turjumaana isaaniitti addunyaan teekinooloojii yeroo ammaa kana guddatee jira jechuudha. Kanaaf aartii kanammoo akkanuma hojjechuu osoo hin taane qulqullinaan odoo baasanii natti tolaan akka gama kootiitti wal cinaa dhaabbannee xiqqaan guddaa jala tattaafatee guddaan xiqqaa guddisee harka wal qabannee namoota hedduutu jira. Mee amma asirratti waa'ee aartii kana waggaa dubbannu nuti kan dubbachaa jirru akka sabaatti dubbachuu jira akka sabaatti of taatee yoo jenne nutiin kuni sila ofirraa hafnee ambaayyuu kenna fakkeenya yoo laalle lakkoofsi kennaa fi akkaataan aartiin kennama itti jiruu fi akkaataan hirmaannaan hawaasni keenya itti godhaa jiru kuni aartii kana guddisuu bira dhaabachuu irratti aartiin gosa qabu gosa hedduu qaba suura kaasuun aartiidha walaleessuun aartiidha sirbuun aartiidha
barreessuun aartii wanni guutuun aartii waa hedduu keessatti qaba. Mee kanarratti jajjabinna amma yeroo ammaa kana miidiyaan nu barbaachisu fakkeenyaaf miidiyaa xixiqqarraa isa guddaatti taruu hoggaa jedhamu kanuma miidiyaa yoo bal'ate sagalee hawaasaa sagalee ukkaamame sagalee rakkoo adda addaa miidhaa sabaa waa hedduu gabaasa waa hedduu dabarsaa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee wanummaan dalagaa jirtu guutuun ijoolleen amma ijoolleen Oromoo dalagaa jirtu biraankii yoo taate biraankiin fakkeenya barnoota of keessaa qaba yoo abbaan keessaa laale biraankii shakkanuu biraankii yoo ta'an wayirratti hidhateetti namni kun waa gadiis diraaman silaa akkuma argaa jirtanii isa akka qabsoo ta'ellee yeroo mara fuulduratti ta'u muuziqaan akkasani. Mee kanatti nuti amma akka afaan saba biraatti hoggaa laale fakkeenya yoo fudhanne warroota ollaa kennaa kana hoggaa fudhanne akka isaan aartiin isaanii hawaasa biratti jaalatama qabuu fi akka isaan itti simannaan isaaniitiif simannaan aartii Oromoo kana maaltu adda godhe kanarratti maal gochuu qaba hawaasni kenna aartoleen kennamoota iyyuu warri waa dalagan karaa koomediinii karaa diraamaatiin karaa adda addaatiin hubatee ergaa dabarfatan karaa miidiyaa xixiqqaa kanarratti haqqinni isaan bira jiru hoo maali irra hedduun haqqinni jara kana bira jira uummata bira jira kan jedhu kanarratti mee maal qabda yaada keessa. Mee itti fufaa isin achi booda isin boodaan dhufu naman ta'e. Dhugama hanqinni ni jira. Hanqinni eessa jira beektaa? Hanqinni nooma hedduu jira. Nooma agartee simannaan agartee akka ilmaan Oromoottis akka agartee warroota ollaa keenya sanii garaagarummaa wanni jiru nooma bira jira hanqinni. Hanqinni agartee hedduu kanatti jiru ilmaan Oromoodha bakka jiran agartee kaka'anii waan aartii kan agartee gisee hojjetan bifa agartee qulqullina qabuun bifa agartee haala teknooloojii amma deemaa jiru kanaa wajjin waan wal qabatu agartee aartiin akka hojjetan waan hedduu of keessatti qaba. Wanni of keessatti qabu agartee jaalala ibsuu jira haala qabsoo ibsuu jira gadda adda addaa ittiin ibsuu jira agartee waan adda addaa of keessa qaba. Dhugama barnoota waan hedduu of keessa qaba aartiin jechuudha. Hundinuu agartee wanni dalagamu kun guutuun wahirra dhaabbatee namni yoo kan xiinxalee ilaalee hiikaa agartee namni akkuma fedhiitti hiikachuu ni danda'a garuu abbaan waa dalagu sun garuu wahirra dhaabbateeti agartee akka isatti mul'isetti waan agartee hiikaa qabu tokko namni kan dalagu ka dalaguu qabullee sanuma jedheetiin yaada waan agartee namni irraa baratu waan ilmaan Oromoo kun irraa baratu agartee waan aartii afaan keenya guddisu waan saba keenya guddisu agartee waan agartee namni irraa baratu waan nama fayyada jedhe tokko agartee beekumsa isaatiin gabbahee gaa uummataaf waa hojjetee uummanni keenyas warra baratee agartee wal hordofee wal bira dhaabbachuu qaba wal deeggaruu qaba. Keenyuma kanatu agartee ka ollaa sanis guddisaa jira malee ka ollaa kun agartee wanni isa guddisaa jiru ka biraa hin jiru. Keenyuma kana dhaqeetiin agartee ka ollaa sanis guddisaa jira. Keenya kana irraan tarkaanfatee jechuudha. Wal guddisuu qabna bakka jirru maraa wal guddisuu qabna waan agartee namni hojjetu kana hojii namaa agartee walirra tuffachuu osoo hin taane wal tajaajillee wal guddisuu qabnaa sinjira waan hojjetamu hundarratti bifa aartii kana waan hojjetamu hundarratti duubatti hafuu hin qabnu. Egaa Adamis abbaan chaanal Firdoosaa Tuubilleen yaada bareedaa isaa baatee jira. Mee amma asirratti akkuma waliigalaatti fakkeenyaaf nuti amma aartiin akkuma amma jenne nuti miidiyaa reef nuuf haaraa ijoolleen keenya ka dhaloota Oromoo ta'an amma new generationiin kun gara yuutuubii kanatti reef dhufaa jiran. Mee amma yuutuubii kunuu maal akka ta'e ofis fayyadee hawaasaas akkamitti akka fayyadu reef arganii garanatti dhufaa jiran. Kanarratti immoo an akka kiyyatti akka ofii kiyyaa laalutti isin waan jettanii isintu beeka. Namni tokko gara lafaa ol ka'ee waan tokko dalagu fedhe iyyuu haa dalagu ilaalchi isaa itti fakkaatee waggaa dalagu saba kana abdateeti ergaa kana uummatatti dabarsa. Yeroo hedduu amma waggaa laallu miidiyaan odumaa afaan Oromoo kana silaa akka barbaaddee eessatti wanni Oromoon kun itti haasamu sabi bal'aan kun silaa akka ofii kana barbaaddee guddisuu qabu. Warri amma warra ollaa kennaa kanallee guddisaa jiru hedduun agarra. Odoo muuziqaan Oromoo tokko asitti deemaa jiru asitti isaanii kana barbaadan. Afaan ofii kana xiqqeessanii afaan biraa guddisuun kun aadaa nuti ta'e. Mee kanarratti amma akka ofii kiyyaa ilaalutti hirmaannan uummata ijoollee amma lafaa ol ka'aa jirtu ka gara yuutuubeetti dhufaa jirtu gara miidiyaa adda addaatitti uma fedhe yoo haa ta'u itti dhufaa jirtu kanatti hawaasni kun maddii dhaabatee yoo waan inni gadhiisu san waan bareedallee ta'u waan ergaa qabu ta'u uma fedhe illee haa ta'uuti laalee rakkina isaas hubatee bakka kanatti rakkina qabda bakka kanatti sirreessi jechuun yoo dandeenye hirmaanni hawaasaa yoo hin jiraanne waan adda addaa san uummanni yoo hin warri lafaa dhufaa jiru kun abdii kutataa mee waan kan akkamitti jijjiiramuu qabu dhaamsi uummataaf dhaamtan ni jira asirratti. Gama kootiin ni jira.
sirri galatoon ulfaadho maaliif yoo waan fi kana kanatti yaadatanii wal yaadachiisan baay'ee namatti tolas inni irraanfattus aadaa keetis seenaa keetis duudhaa keetis irraanfataa hin deemtu jechuudha. Keessattuu nuti dhaloota ammaa kana ilaallata wanti kun waan ta'eef wanti nu dhaamnu gama kiyyatti akka kootitti jechuudha mataa kiyyarraa ka'ee amma namoonni hedduun muuziqaa abashootaa jala fiigan osoo muuziqaan kan kee jiru odoo wanni kan kee gaariin jirtu osoo shayni kee gaariin jiru odoo hayyuun kee gaariin jiru hayyuu sini qabna beeka sini qabna artisti sini qabna argite activity sini qabna hundaayyuu ni qabna laafa makeenya kana jabeeffatu nu wayyaa jabaa keenya immoo jabeeffannee laafaa keenya yoo tirsenne faayidaa nu qaba jabaa ambarraan akka kiyyatti laafaa keenyatu nuuf caala jedheetii yaada maaliif saba keetti dhiiga keetti jesa kee yoo guddatellee si waamama saba keetii waamama malee alagaan hin waamamu kana bakka kanatti nu jala dabruun qabdu madaalee xiinxallinee laaluun dirqama keenyaa isiniin jedhaan gama kooti. Galatoma. Egaa Muhammad hedduu galatoomi. Mee Adam amma fakkeenyaaf dhibbatti kaka'umsi hawaasaa simannaan hawaasaa akka silaa humna keenyatti akka baay'ina keenyatti warra amma rafaa ol ka'aniitiin gara miidiyaatti as dhufaa jiran kana fakkeenyaaf yuutubeen gahee guddaa taphata. Miidiyaa gurguddatti odoon tarree fakkeenyaaf waan miidiyaa gurguddaa jala fattuu waan miidiyaa xiqqaa kanaan dabarsan. Hirmaannaan uummata keenyallee dhibbatti hin jiru jechuu hin dandeenyu ni jira. Akkuma san ammallee warroonni artistii ta'uudhaaf yeroo ammaa kana qopheessanii gara miidiyaatti as burqaa jiran kunillee waan dalaganillee akka gaariitti yoo dalaganii yooma dalagamuu baatellee yoo inni hanqina qabaate tokko bareedaa yoo dalage tokko mootu yoo hir'ina qabaate kan hir'ina qabu sanillee imalaallee yaada isaa odootti kenninee waan akkanaa kana sirreessi yaada akkanaa kana dhiyeessi jedhee hawaasa biraa yaadni yoo kennamee garaa koomantiitiin garaa adda addaatiin waa hedduun jira. Isa kana irratti hirmaannaan hawaasa keenyaa hedduu nama boosa. Fakkeenya yoo fudhannee ijoollee Oromoo keenya keessaa nama fakkeenya kaasuu dandeenya. Magaalaa biyya Masriitti yoo fudhannee warroota jajjaboo dhugaadha. Miidiyaa kanarratti beekamtii qabanii yoo uummanni rakkatellee garaa gargaarsatiin kan adda addaatiin yoo isaan dubbatan sagalee isaanii dhaga'amu. Tapha gaafa kan TikTok irratti asliin taphatee wanti sadarkaa san callaa san Dr. Asliini Dr. Asliini nama gaarii nama jabaa nuti qabnu tokko kaasuu qabna jechuun hin kaasee malee hedduu jira namni akka isaati wanni inni gahee inni taphate firiin inni fide suni akkasumatti hojjettii sana mallee nu maqaan isii makii ooroo hirmaanna sun guutuun gammachuu san firii san guutuu akka isaan saba san waan san mo'atanii gammachuun gara uummata Oromootti deebitu kan godhe hirmaattatumaa fi uummatuma Oromoo kan akkasumatti warroota gara aartiitti dhufan kana guutuu isaaniitu waan isaan dalagan tolaa fi badallee duuka buune akkuma sanitti yoo hordofne mee bakka kanarratti dhaamsi isin qabdan akka xiinxalle kanatti wal isin xiinxaltan maaltu jira siniin jedha Adam. Hayyee ulfaadhu galatoomii. Tokkoffaa wanni hundi aarsaanaa barbaachisa. Waan hojjetu kana keessatti agartee ati bu'aa buusuuf yookaan agartee faayidaa argachuuf yookaan immoo agartee beekamtii argachuuf yookaan immoo sadarkaa guddoo irra gahuudhaaf ati waan fedhe waan hojjetu hundarratti nama agartee waan itti ka'e sana agartee waan hojjechuudhaaf lafaa ka'e sana agartee abdii hin kutatina isin jedhan agartee namni yeroo nama lafaa dhufaa jiru agartee kan bifa aartiitiin kan bifa adda addaatiin agartee dalagaa jirtan kun abdii hin kutatina. Sabi Oromootis immoo agartee hundi keenyaa agartee yoo wal guddisne bareedama jedhee yaada agartee osoo ijaan agarru wal gargaaru yookaan walii barreessu yookaan dogongora keenya walitti himuu dhiisneetiin walirra utaallee kan baasan laaluu hin qabnu numa wal guddisuu qabaa agartee yoo waan kana yoo wal bira dhaabbanneetiin agartee inni dogongora qabu bakka dogongora isaa balleessitee ta'an akkanaa sirreeffadhoo jennee walitti himne yoo wal guddisne baay'ee bareedaadha jedheetiin yaadaa yoo waan akkasii aadaa godhanne baay'ee barbaachisaadha. Namni nuti mun jiru gaa yoo bakka nuti balleessine bakka uummanni balleesse bakka agartee qeerroon tun balleessite waan aartiin balleesse yoo isin ittiin himin dogongora isaanii san agartanii ittiin himin namitti himu hin jiru yoo isin irraan dabartan yoo nuti wal xiqqeessine yoo isin agartee irraa tuffattanii bira dabartan namni akkanatti wal hin guddisu. Ka balleesses nami garaa haadhaa keessatti baratu hin jiru jedheetiin yaada agartee hundinuu gabbaheetuma
يعني kan barumsaan baratus kan agartee hojjetee baratus hundinuu agartee waama hojjete irratti kan muuxannoo argataa deemu har'a balleessaati boru sirreeffata jedheeti yaada bakka dogongorree walitti himuu qabna bakka agartee namni hundinuu akkuma agartee bifisaa addaa yaadni isaatis addaa fedhiin isaatis addaa waan ta'eef waan inni hojjetu sana agartee hundinuu ilaalcha qabaa ilaalcha isaatii gaa namuu akkuma fedhetti itti fakkaatuu danda'a jennee jirra san immoo agartee gabaabamatti ilmaan Oromoodha agartee waan hojjettan kana baay'ini keenya jalqabneetiin dhiisna malee dhumaan ga'e wanni baay'inaan gadi nu qabaa jiru waan tokko jalqabnee osoo dhumaan gahin irraa dhaabbachuudha. Amma Adam na hofoochi jidduus afaan bu'e alamma yeroo hedduu niin hordofa gara miidiyaa kanaani wanni hedduu hamilee sitti horu qeerroo amma dhufaa jiru qeerroo keenya jabana yeroo ammaa keenya kanarraa qarreen hedduu si gammachiisan ijoollee dubartoota waggaa laaltan amma biyyoota adda addaatirraa gara yuutuubee kanatti gara miidiyaa yuutuubee kanatti dhufanii tattaaffiin isaan godhaa jiran sochiin isaan godhaa jiran hedduu si gammachiisa ijoollee hedduu amma kabasirratti fakkeenya isaanii maqaa isaanii dhohine mana arabaa keessa dhaabbatanii waan si ajaa'ibu odoo biyyallee jiraatanii mana arabaa kana keessa dhaabbataniiti guyyaa mana arabaa dhaabbatanii dalagaa arabaa dalaganii halkan immoo sa'aatii rahaa ofii qabanitti yuutuubee kanarratti ichanii ijoollee dalagaa jiran urjii dubartootaa kan jedhaniin hedduu jira. Kaasatan ijoollee akkanaa tanniin tana bira dhaabbannee hajabeessinu amma fakkeenyaaf duraan waa'ee dawaa rifeensaa dawaa fuulaa waan adda addaa kana hindii kana jala deemee ilaalana nama ijoolleen teenya hedduun mee yoo seentanii yuutuubee kana ilaaltan ni barsiisan maashaallah akka gaariitti barsiisanii kanaaf har'a gaa nuti qophiin kennallee wanni xiqqashoo isiin keessatti mul'attee waan kana mee akkam ta'uu qabaa uummanni kennallee kan nu duuba jiru nuti nama 3 miliyoona 50 wayitu nu duuba jira yaadni kun yoo nama tokko bira nu ga'e jenneeti yaada kana qabannee dhuun kana qofatti hin dhaabnu inshaallah yoo rabbiin umrii nu kennee sa'aatiin nu ga'e qophii biraatiin akka walitti dachaanu abdiin qaba egaa amma sa'aatii walitti hin dheeressinu arraaf qophiin kenna kamarii waan sila irraa tuttuquu malu hanga dandeetti kennatti irraa tuttuqee jira isa fuulduraatiif immoo maaltu nurraa hafe jennee itti yaadnee qophii biraatiin maybe biiznil kariim yoo ka walitti dachaanu ta'a. Arraa mootiyyuu hordoftootaa fi kabajamtoota nuriyaatu warri badhee teettanii yaada keenya kanallee nu argitan yaada keenya kanallee nu kennaa nutillee nu mannu kakaasee waan kanarratti haasofnee akkasumatti kaa keessummoonni kiyyaa Adam takkaa'uu abbaa chaanal Firdoosaa Tuubii fi Muhammad Orootuub yaamicha kiyya naa kabajanii guyyaa har'aa kana akkanatti naa dhufuuf keessanii hedduu maqaa kabajamtoota Nuriyaa Tuubiin isin galatoonfachuun barbaadaa. isinis galatooma ulfaadhaa isin jenna carraa kana nuu kennitanii bakka kanatti argamuudhaaf anis Muhammad Orootuubii Gaarraa chaanal Nuriyaa Tuubii irratti dhufee asiin gaafiif deebii wajjin yookaan marii kana waliin godhuuf hedduu gammachuu daggatu hin qabnetu natti dhagama. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya amma gara nagaa asumaan isin dhaamanna. Egaa namoonni Muhammad Orootuub asumaanuu maatii hin ta'inillee akka maatii taatanii wal bira salphamatti nu argachuu dandeettan jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Nuriyaa Tuubii arragaa guyyaa irraa asuma keessatti waliin dhaabbachuu jiru wanni haasaa jirullee uuma kana namni nu biratti argaa jirtan kun Adam jedhama innillee dhalataa Wallooti akkuma argaa jirtan yeroo ammaa mata duree mataa Oromoo yoo jenne ni dandeenya Wallooni qabsooni ni beektan isiniif himu namni kuni gara naannoo Oromiyaa naannoo Walloo kanatti miidiyaa hin qabnu rakkoo keenya yeroo hedduu miidiyaa nama biraatu nu gabaasaa anilleen akka kiyyatti of taheetiin akka dhalataa Wallootti akka qeerroo Wallootti akka nama ofii kiyyaa beekaa Walloo tokkootitti miidiyaa kana baradhee gara adda addaatiin waan uummata Oromoo kiyya saba kanallee bashannansiisu lee itti guyyaa tokko itti fidaa rakkoo saba kiyyaa kanallee uummata Oromoo bal'aa kanatti yoon gabaase gara miidiyaa kanaatiin meebii jedheeti yaadee miidiyaa tokko qabatee maqaan isaa Firdoosaa Tuubii kan jedhu qabatee as ba'utti jira. Yeroo dhiyoo keessatti isin bira gahanii argitanii asumaanuu maatii warroonni dhaqaatii guyyaa lamaan boodatti inshaallah gadhiifamaa wanni silaa ta'e jennee yaadna. Kanaafi warroonni dhayxanii jajjabeessuu fi guddisuu barbaadan Firdoosaa Tuubii irratti dhayxanii maatii ta'uu fi ni dandeettanii
dhaamsa kootii amaana isin taata'uun isin jedha gama kootiin xumuradheetiin jira obboleessi keenya Adam yoo waan jedhu qabaatu taate waan jedhee nagaa isin dhaamannee nagaa kennan adda baanaan isin jedha. Egaa chaanaala Nuuriyaa Tuubiirratti naaf eerteetiin istuudiyoo keetiin naaf eertee gaaffii deebii yookaan immoo gartee waamicha naaf gochuu kan keetiif baay'ee galatoomii maqaa Nuuriyaa chaanaala Nuuriyaa Tuubiin baay'ee galatoomii sin jedha nagaan naa tura. Hayyee galatoomii. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota keenya qophiin keenya kan guyyaa har'aa kan marratti goolabamu biiznil kariim yoo rabbi jedhe qophii biraa qabannee hanga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaan nu tura. Jaalalli keenya karoon irraa madde bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u isin jenna. Horaa bulaa deebanu.